waan isaan duraan gaane isinitti muraafan deema sheer godhaati addunyaa waliin gaa adaraa obbolummaa adaraa lammummaa namni hangi kun daawwachuun bu'aan qabu namni 68 daawwachuun isaa miti sheer godhaa sagalee keenya kan addunyaa waliin gaa yoo fala arganne jedheeti innaa duraan nyaata waan ijoolleen daa'imni nyaattu fidaniitu nama gurguddaa kanatti kennanii nyaatee qofuu dhiisiti beelan ba'u si galee har'a immoo kaleessa irraa eegalanii immoo kan duraan fidanurraa walakkaa muraniif bismilla jettee eegalteetuma lama afaan kaa'attee dhattee dhiqachuudha beela sitti kaasaa hunuma yoo warra dhiisa wayyaa baqa haadhumnu yoo dhiisa wayyaadha bismilla jettee jetta ma'a salaamaa dhumate jechuudha laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah osoo biyya duniyaa jirru azaaba akkanaan dhamsiisaa jiru jechuudha duraani xiqqootti barree jirra beektaa gaafa duraan dhumnu nyaatuma isaan xiqqaa kennan sana yeroo duraa baay'ee rakkanne itti barree turre isinii galee barreetuma garaa keenyaa wal baree hanguma san keessa barakaa nuu kaa'aa ture rabbiin hamma immoo sanarraa tasuma hanga duraanirraa qixxeerraa hambisanii bismilla jettee lama afaan kaayattee dhattee dhiqachuu beela sitti kaasanumaa singiggoo beektaa singiggoo sitti kaasaa malee wanni ati nyaattee beela baatu hin jiru ni fuunfataa jirta jechuudha maaliif kun godhame balaa kalees dheengadda jiddatti ta'e irraa kan ka'e balaa dheengadda alatti ta'e irraa ka'e warri as keessaa siqaay adda cinqii adda agarsiifamaa jira ilmaan keenya wallaahi waan nama gaddisiisu warra as keessa dhufee argetu beeka waan kana namoonni gariin waa'ee nyaataa kanarraa dubbachuu qaanfataniituma callisu malee wallaahi adda kan kaleessa asii sinii galee kan kaleessa asii adda baqa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh an akka isaan itti yaadaa jiran naan galle namni lubbuu qabu akkanatti nama lubbuu qabu beelaan cinqa jedhee hin yaadu namni lubbuu qabu nama lubbuu qabu akkanatti beelaan cinqa jedhee hin yaadu subhaanallah osoo biyya duniyaa jirru siqaayii isaan agarsiisaa jiran kan kaleessa eegalame tokko immoo adda kan duraarraa sinii galee kanaaf duraanis waa wayyaa qabaateeti miti inni kaleessaa awwaanan jedhee isinitti himu qabu bara ruuza argaartu kanan guutu kana ruuzni isaan nama tokko kennan kabala kiyya kanan guutu luqmaa nama bismillah itti afaan kaayatte bismillah alhamdulillah gizuma tokko jetta bakka lama jechuun barbaachisu waan sidibu bismillah fi alhamdulillah lama jechuun barbaachisu wallahi waan nama dhiburraa subhaanallah enna sheer godhaati nama kuma namni dhibbi tokko mee lammii keenya kan qoqqomu nama dhibba tokko qofa nama kuma tokko fidaan isiniin jedhe bar sheer godhaati sagaleen keenya kun akka addunyaarra wal ga'u sheer godhaa nama kuma tokko fidaan arruma qofa isin kadhan fedhuwan lamuu isinitti deebi'aa hin jiru arruma qofa sheer godhaati fida enna rakkina as keessatti isaan ilmaan Oromoo irraatii fi ilmaan sabab sablammii Itoophiyaa irraan gahaa jiran nama suukanneessa waan ilmi namaa irratti hojjetu miti garajabummaa isaanii subhaanallah garajabummaa isaanii subhaanallah annama lubbuu qabutu akkanatti garaa jabaataa annaan galle waansa namni lubbuu qabu irratti akkas garaa jabaata jedhee yaadu yoo fixan wayya bara yoo fixanii rashanan wayya bara asitti bakka beelaan dhumnurra yoo harkaan rashanan irra wayya bara yoo bakka tokkotti boombii itti gadhiisan irra wayya bara sinii galee dhagaa jirtuumi bakka asitti beelaan ilmaan namaa azzabanurra bakka ilmaan namaa gubanurra yoo bakka tokkotti boombii itti darbatanii fixan irra wayya sinii galee warra yoo bakka tokkotti boombii fixan itti gabaabbate sinii galee itti gabaabbate kalas xiqqoo afura fudhataa jechuudha
وان أجايبات أنا أجايب نمو أكمت من هيدا كنا كيسة أوجه هاجرة شهرت ما أكمت أس كيسة نهجنا جرا أنا أجايب نمني نما لبوك أبو أكنت تبيلا فيت نمني نما لبوك أبو أكنت لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كان قهوة نجن ونبرانجر ونبرا هنجر ونبرا هنجر إيانون كين غرا خالق فبد غرا ربي كف ديبور إنا لله وإنا إليه راجعون جتشو كف نوت كان رأيكم إنا لله وإنا إليه راجعون جتشو كف أكاتا إسانت إلمان نما الزباجر أكاتا إسانت بيلان نقباجران يوني سنتيم يو إجانر كتمالينا منتر درانو منا كان كيستي منا هيدا كان كيستي درانو وان إجولين دائمني نياتهم كفرتو نمو غرغدا ككيا كانت كنا مسيني قال هاتا اوتي كاليس erga alatti deengadda jechuudha erga alatti shoortaa ijoolleen tumanii ajjeesan booda erga qabaan kun gadhiifame kaleessa irraa eegalee kaleessa guyyaa misaa yookaan gadaa kaleessa irraa eegalee kan duraan fidan sanarraahu qixxee hambisaniit bismillah jetteet afaan qayatta hogguu lama bismillah alhamdulillah yeroo tokko beela nutti kaasee nu gubbuu malee osoo nurraa dhiisanii asumatti dhumne gaarii osoo nurraa dhiisanii anguma nutti fidan san nurraa dhiisanii maqaaf dhumuudha yookaan bokkuma tokkotti yoo boombi nurra shanarra wayya gochi isaan amma duraanuu hin jiru gochi isaan amma guyyaa lama as erga qabaan alatti gadhiifame as warra hidhamtoota jiddaa warra bakka biraan beeku kan jiddaa kan tarkaanfisan nurratti fudhataa jiran waan baay'ee isin gaddisiisu waan baay'ee isin gaddisiisu nyaatan akkanatti nu azabanii beelaan سنقله والله وانا ما جايبسيس كان قفا متيقا وين ياتا قفا متيقا اما وين ياتا قفا سونتاني وان سان الرمبو تركان في سان الرمبو رتبرتن سببا بلانك علتي تأفجج سببا علت شورطان تمني أجسني بجج مالتو تأبيتو اسكست ياتا قفا سونتان كشاف دوران جوالا كشاف جوالا كشافة جوالا كنا بترني كامنا سني قاله جوالا كشافة كنا بترني كان كامنا شانت تقول ترنيت على تدولة كان هذا منا كابو هذا منا سادوب بسه كان إلمان كابو إلمان سادوب بسه كان مو ماتي فروتان كابو إندوب بسه كون مو صاحبان على تدولة دوب بسه أكو متجرا فورا ساد أجهز سدور هواجي بربارله جوالا تدكو كان دولته تاكاتا وجي منا كان تدفوف تاسي سدوره har'a garuu maal godhan hunda mana hidhaarra deemaniiti kaarabaa bootaa shaanitti shaanamu akka nu shaanatti hin shaananneef jecha akka nuti shaana jawwaala xiqqaa kanatti hin shaananneef jecha kaarabaa nurraa balleessan kaarabaa isa osoo hin taane bootaa nuti itti shaana hojjetan hunda alaan idda isaa nurraa muran har'a booda yoo bannes yoo sagaleen keenya dhaga'amuu dhabes yoo hukkaamamnes shaanatu nurraa gubate alhamdulillah beelumnullee lubbuun numa jirra du'aayinuuf godha akka sagaleen keenya tokko alatti ba'ee firootan keenya maatii keenya waliin argine nu godhanii tas keessa rakkataa jirra namni 355 kun sheer godhaati addunyaarra waliin ga'a nama 3,000 ga'a namni 3,000 immoo nama 300 ga'uu qaba sagalee keenya kana isinii galee rakkina akkanaa keessatti jirra rakkina akkanaatu nu mudate jechuudha rakkina akkanaa kana nu mudate yoo banne firootan keenya kanas jalatti nu daawwachaa jirtan warri mootu nu daawwachaa jirres warri booda viidiyoo kana dhaggeeffattan shaanaatu nurraa amma 400 guuttanii jirtu 4,000 gaa dafaati 4,000 sagalee keenya kana shaanatu akka nuti kashaafa kanallee ittiin guuttanne kan isaan nyaataan nu azzaban hanqateet kaleessa beetta nyaata nurraa muranii fuunfannee tama bismillah jennee alhamdulillah jenna bakka luqmaa lama qofa afaan kaanna nyaata tasuma nurraa balleessan kanaan osoo nu gubataa jirruut sunuu wayi isin hanqatee jedhanii
arra ganama sa'aatii afurii walakkaa irratti akka biyya keenyaatti jechuudha. Kashaafa kana akkanatti guutannee sagalee keenya firootan keenya akka hin dhageessif ahlii keenya akka itti jiru akka hin dhageessif akka nama du'ee qabrii jiru akka nama jira boolla jiru nu gochuudhaaf shahana bootaa itti shaannannu alaan idda mabraatii nurraa muran amma shahana argachuu hin dandeenyu firootan keenya dawwaluu hin dandeenyu akkanumatti beelaa nu guba sagalee keenya hin dhaga'amu waan akkasiin nurratti geggeeffamee jira isinii gaba yaa lammii keenya isinii gaba of waan jennee dubbannu hin qabnu wallaahi waan jennee dubbannu hin qabnu waan ajaa'ibaati namni 500 kun dafaati nama 5,000 ga'a sagalee keenya kana addunyaarra nu oofa balaa nu mudate kana rabbiin isiniin hin gahin obboleeyyan balaa nu mudate kana rabbiin isiniin hin gahin dhaamsa dhumarratti isinii dhaamuu barbaadu immoo warri ala jirtan dhiira shamaran dubartiin akka of eeggattan adaraa isiniin jechuun barbaada akka of eeggattan bakkitti dhufaa jiru kun bakkitti isinitti dhufaa jirtan kun bootaa ajaa'ibaa bootaa ilmi namaa itti azabamu azaabni duniyaarra jira yoo ta'e mana hidhaa Saudi Arabiyaa kana azaabni duniyaarra jira yoo ta'e mana hidhaa Saudi Arabiyaa kana kanaafu adaraa of eeggadha halkanis guyyaas of eeggannoon deema rabbis na eegu maaliif jennaan sababaadha abbaatu of eeggata sababaadha abbaatu of eega isinii galee qabamuun keessan nannaasisu narrifachiisu garuu bakka isinitti dhuftan kana narrifachiisa bakka isinitti dhuftan kun bakka itti dhufanuu miti bakka itti nama hawwanuu miti adaraa of eeggadha warri qabamne rakkifamaas jirra agabsamaas jirra beeleffamaas jirra akka barbaadanitti ashkaraa karamaa jirra jechuudha warri hin qabamin ala jirtan of eeggadha namni 600 kun sheer gootee nama 6,000 akka geessan immoo dhaamsa isinitti dabarsa jechuudha dhaamsa lammummaa sagalee kiyya kana akka dhaga'ee namuu of eeggatu adaraa hundi keessanuu of eeggadha hojiidha jettanii hojiin isinitti haafu mee sa'aatii kana keessa warri hojii shariikaa hojjettan hojiin isinitti haafu mana keessanii gadi hin bayna rabbi isin haa eegu wallaahi bootaan itti deeman kun bootaa ajaa'ibaati bootaa ilmi namaa itti sakaraa duniyaa itti agarsiifamu bootaa ilmi namaa ajab subhaanallah edaan biyya duniyaatis azaabni ni jira baran azaabni biyya akhiraa qofa jira jedheetiin eegaa ture edaan azaabni biyya duniyaatis numa jira kanaaf lammiilee keenya hundi keessan sababni kun sababa dheengadda jiddatti ijoolleen amaaraa shoorxaa tumanii shoorxaan harkatti du'e sababa sanaaf jecha mootummaan biyya kanaa qaraara baase namni tokko iqaamaas qabaatee dhabe lammii Itoophiyaa ijaan arguun barbaadu jedhaniit hunda qabaa jiru jechuudha hunda isaanii qabaa jiru hunda isaanii waan qabaa jiranuuf warri iqaamaa qabu yoo kafiilitti dhiyaate bahe yoo kafiilitti dhiyaachuu baate as dhufa jechuudha qabuu sana qofaa miti as keessatti immoo warri duraan nyaata beektanii waa xiqqoo fidaa turne irra deddeebi'ee warra amma seenu kanaaf himaa jira nyaata namni ijoolleen daa'imni nyaattee hin quufne nama gurguddaa kanatti fidaa turan sanumaa waliin immoo kalees kanuma sanarraa kanuma daa'imni nyaatu sanirraa irraa kutaniif bismillah jettee lama afaan kaa'atta alhamdulillah dhume bakka bismillah fi alhamdulillah bakkuma tokkotti geggeesse warri lakkoofsa tokko natti argataa jirtan shabakaan kiyya nama seensisuu hin danda'u warri bismillah fi alhamdulillah bakkuma tokkotti jenna malee lama jechuun barbaachisa maaliif jennan hin jiru nyaannee jiraataa jira osoo hin ta'in kan kaleessa asii immoo subhaanallah wallaahi beela namatti kaasa malee nyaanni isaan nutti fidaa jiran akka nu jiraannuuf miti yaanii namni yoo foolii midhaanii yoo argeen duu beettanii akka nuti hin duuneef akka nuti dhumnee nabsa gadaa isaanitti hin taaneef itti gaafatama akka hin taaneef hafuura midhaanii nu garsiisaa jiru malee wallaahi nyaanneetii miti kan duraanii garaan keenya wal baree kanuma ijoolleen daa'imni nyaatu nyaanne alhamdulillah jennee barakaa keessa nu kaa'aa ture rabbiin amma mootu isiiruma sanirraa muranii kabal harka kiyyaa kanan guutu laal ruuzni isaan fidan nam tokkoof kabal harka kanaan guutu bismillah jettee luqmaan
afaan sadeetan jiru luqumaan sun ruuza beektanii ruuza callaadha beektanii ruuza akkasitti wal qabsiifee hojjetusne ruuza callaadha siin qabamu lama afaan kaatte assalaamu alaykum inuma hin jiru kanaaf osoo kanaan jirru osoo beelli nu azzabu osoo beelli nu gubu osoo gadduma kana dhofanne warra ala jiru maatii keenya warra ala firootan keenya saahibban keenya warra alaati dawwalleetuma abshiraa jechaa turre amma immoo guyyaa irraa wanni isaan irratti geggeessan mana hidhaa jiddaa kana hundarra deemaniit kaaraba bakka nuti kashaafa xiqqaa kana itti shaannannee sagalee keenya firootan keenya dhageessifnu kaaraba shahana idda shahana bootaa itti shaanatan jechuudha idda mabiraatiin nurraa muran ganama kana shaanarra keenya nu hojjetu yeroo gaafannu ijoolleen tokko kan argan jiru kunoo uffata diimaa kaatanii dhufanii baangaaliin kaarabaawiin uffatanii dhufanii balleessanii deemanii nuun jedhan kanaaf yoo bannis yoo sagalee keenya dhaga'uu baattanis warri fira mana hidhaa kana keessa qabdan warri jaarsa sii qabdan warri jaartee sii qabdan warri obboleessa sii qabdan warri saahiba fira sii qabdan shahanatu nurratti cufame akka nuti shaannannee sagalee keenya jawaala keenya ifaatti guutannee sagalee keenya alam baafneef nurratti cufame as keessa tukkaanfamnee beelaan asitti waadamaa jirra garuu lubbumaan immoo numa jirra homaa yaaddaynaati du'aa inuu godhaa isiniin jechuu barbaada isinii galee homaa yaaddaynaati du'aa inuu godhaa isiniin jechuu barbaada dhaammannaadha har'a kanarra yoon isinitti dheeradhe shaannee kiyya sana jalaadhuma gaa'ee hin jiru lammata shaanneen ergaa tokko warra asitti naa gubatanii naa babarreessanii naa gaafatan hundaaf kunoo akkasii shaana dhabne isiniin jedheetan qoy maaliif jechaa jirtu wanni shaani isinirratti cufameef shaani wanni nurratti cufameef aarii warra alaasan kan shortaa ajjeesan saniif jecha as keessatti qixaaxa nurratti geggeessaa jiru aarii warra ala sababa qabaan eegalameef yoo dhaggeessan shortaa ajjeesan ijoolleen amaaraatti tumaniiti ajjeesan eega ajjeesan booda jidda keessatti eega ajjeesan booda lammiin Itoophiyaa biyya kanatti arguun barbaannu jechuudhaan mootummaan biyya kanaa mudhii hidhattee ol kaate jechuudha. Kan sanarraa ka'e qabaan alaatis eegalame warri as keessa jirus immoo ol baateetu nurra hojjetaa jirti jechuudha. Qoonqoon nu agabsiteet wallaahi wabillaahi akka nuti jirru kana yoo argitan ajab jettu himmaan qabachuu hin dandeessan. Lammiilee Somaalee naannoo Somaalee irraa buqqaafame yaadattu lammiilee Itoophiyaa lammii Oromoo kan naannoo Somaalee irraa buqqa'ee ture san yaadattu yoo sana taate malee rakkinni kanatti qixxaatu jira jedhee yaadu rakkina addaa keessa jirra beelaan agabsamne kanaaf sagalee keenya asirratti kan dhaggeeffataa jirtan galatooma hundi keessan nama 1,000 kumni tokkoon kun nama 10,000 ga'uu qabdu sagalee keenya kana du'aay ilaaluu qofaa miti du'aay nu cina dhaabbadha waa tokko nu gochuu hin dandeessanu du'aay nu cina dhaabbadha inni lammaffaan immoo ofii keessanii of eeggadha warri ala jirtan yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo hundi keessan yaa xiqqaa yaa guddaa warri Suudi Arabiyaa keessa jirtan of eeggannoo jabaa godha bootaan isinitti deemaa jirtan kun bootaan isinitti dhuftan kun bootaa gaariidha miti bootaa azaaba duniyaa isin eeggataa jira azaaba duniyaa isin eeggataa jira waan ta'eef amma rabbiin karaa kana banutti akka qabaa kana of eeggattan isiniin jechuun barbaada dhumarratti mootummaan biyya bulchaa jiru mootummaan Itoophiyaa biyya bulchaa jiru lammiin kan kee as keessatti dhumaa jiru kana maaliif jaallaalta lammii kan kee as keessatti dhumaa jiru kana maaliif kanatti jaallaalta gara biyya keetii galchitee waan irratti gochuu barbaadde hunda yoo irratti goote gaariidha biyya namaa keessatti beelaan nu fixuun biyya namaa keessatti agabuun nu fixuun biyya namaa keessatti gidiraan nu fixuun kun maaliif barbaachisa nuti lammii Itoophiyaatii miti moo isintu lammii Itoophiyaatii miti warri biyya bulchaa jirtan maaliif nu rifachuu dadhabdan maaliif lammii asitti dhumaa jiru kana gara biyya keessanii galchuu dadhabdan maaliif mana hidhaa kana keessatti ijaan nu laaltu rakkina as keessa nurra ga'u kana isin quban qabdan ammas dhumarratti dabalee imbaasonni Itoophiyaa bakka buutanii biyya kana keessa hojjechaa jirtan rakkinni nurra ga'aa jiru kun rakkina nyaataaf dhugaatii irraa eegale rakkina addaatu nurra ga'aa jira beelaan as keessatti nu fixaa jiru isin achi teessanii mindaa mootummaa nyaachuu qofa nu'iif wanni isin godhaa jirtan tokko hin jiru lammii keessanii hojjedha rabbiin sodaadhaati lammii keessanii hojjedha isinii galee lammii keessanii hojjedha ummata keessanii hojjedha ummanni biyya keenyaatis warri filannoodhaaf qophaa'aa jirtan warri filmaata filannettanii qophaa'aa jirtan lammiin keessan asitti hidhamee jiru kan maaliif hiriira baatanii
salamaaf selfii baatanii hiriira nagayaa baatanii maaliif lammii Itoophiyaa ijoollee keenya biyya Saudi Arabiyaa jirtu kana nuuf galchi maan jenna afaantu isin hidhame qalbiin isin qollofame dura filatamuun duratti mootummaa filachuun duratti lammii gaafii gaafatanii gaafii kan argachuutu isin dursa isinii galee kanaaf warri kaardii filannoo fudhatanii qophaa'aa jirtan hundi keessan hin filatinaa isiniin jechaan jiru isinii galee mirga keessan warri kaardii filannoo fudhatanii qophaa'aa jirtan hundi keessan maaliif hiriira nagayaa baatanii akka ummanni kun mana hidhaatii gara biyya Saudi Arabiyaa irraa gara Itoophiyaatti galfamu maaliif irratti hin hojjenne maaliif gaafii hin gaafan namni ilmaan asii dhabe jira yoo ilmaan asii dhabe namni fira asii dhabe jira hin jiru kanaafu sagalee nuu ta'a irrafinaa dammaqaa dhumaa jirra nuti ilmaan keessan Saudi Arabiyaa keessatti dhumaa jirra isinii galee rabbiin sodaadhaa hundi keessan sagalee nuuf ta'a sheer godhaa warra biyyaattis warra asiitis sagalee nu ta'a sheekan keenyatti hin dabarra amma sheekan keenya dhaamsan qaba caalimoonni keenya daa'iiwwan keenya maaliif waa'ee keenya kanarraa callistan caalimoonni daa'ii sheekan waa'ee lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaatti rakkachaa jirtu kana beelaan dhumaa jirtu kanarraa maaliif callistan maaliif sagalee nuun taane maaliif gaafii nuun gaafanne maaliif akka gara biyya keenya gallutti maaliif sagalee nuu taatanii nuuf hin iyyine dhageettii qabdu warra dhageettii qabdan abbootiin amantii sheekan qeesoleen hundi keessan abbootiin amantii maaliif waa'ee keenya kana ijaallaaltu rakkinni nu dura ga'aa jiru kun rakkina warra ala taa'uuf salphaa itti fakkaachuu danda'a warra ala jiruuf salphaa itti fakkaachuu danda'a garuu nuuf immoo rakkina addaa keessa jirra gubachaa jirra beelaan dhumaa jirra rakkinaan dhumaa jirra dhukkubaan dhumaa jiraas keessatti adara isiniin jechuun barbaada abbootiin amantii sheekoliin qeesoliin aktivistoonni hundi keessan warri qaamni dhimmi ilaallatu warri waa barreessitan feesbuuk irratti hundi keessanu adaraa sagalee nu ta'a waa'ee keenya kanarratti xiyyeeffadha tarkaanfii duraarra immoo dabalanii tarkaanfii nurratti fudhatanii beelaan nu fixaa jiru nuti lammiin Itoophiyaa wanni barame erga namni dhume qofa profaayilirra wal kaa'annee erga namni dhume boo'uu qofa osoo nu jirru nu dhaqqaba osoo nuti biyya duniyaa jirru nu dhaqqaba erga nu duune nuuf boo'uun homaa nun fayyadu ere baakkaachu hundi keessanu osoo nu jiru nu dhaqqaba isiniin jechuun barbaada galatoomaa ulfaadha sheer godha egaan asumaanuu dhaamsinitti dhaamachuun barbaada arrabooda shaanni bakkitti jawwaala shaannatan hin jiru nurraa cufanii jiru kanaafu ijji nagaa wal nu argu kan facaafanne amargu ijji nagaa wal nu argu rabbiin gara biyya keenyaatti walitti nu qabu salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh